Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota maamiltoota chaanaala YouTube isaa Ibrahim. Hadlee barnoota haalaan barbaachistu takka isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Barnoota har'aa keessatti akkaataa Asham Teelee itti banannu akkaawuntii Asham Teelee itti banannu isinitti argisiisa. Akkasuma faayidaa isaa jechuudha waliin ilaalla jechuudha. Asham Teelee namni baay'een hin fayyadu. Garuu bilbiluma keenyarra jira jechuudha. Kanaafuu haala Asham Teeleetti banannuu fi faayidaa isaa isinitti argisiisa jechuudha. Ibsallee isiniif godha. Faayidaa isaa maal takka keessa jiru, maalirraa akka argattanii fi fayyadama isaa guutuu wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf jalqaba namni chaanala kiyya faarataa ta'ee yoo jiraattan subscribe gochuun jajjabeessuu maatiinaaf ta'a. Viidiyoo tanas laayikiidhaan eegala. Amma kallattumaan gara barnootaa isin dabarsaa hangadhumaa hordofaa. Kanaaf jalqaba kool baatanii bilbila keessanii irra ni seentanii gara Itiyoo gabaataatti seenuudhaan jechuudha. Asham Teelee bitachuun bu'aa achirraa argattan wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf gara 999 bilbiltu jechuudha. Hanga dhumaatti ona hordoftan waan asirra jiru guutuu wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Ni bilbiltan jechaadha. Kanaaf amma aspira dhuftanii jechuudha. Maal gootanii fuula itti aanu filattanii mallattoo riqichaa filattan jechaadha. Kunoo fuulli itti aanu akkuma argitan aspiratti jechuudha. Asham Teelee jedha lakkoofsa 5 kunoo aspiratti Asham Teelee kan jira. Isa san kilik gootanii bantan jechuudha lakkoofsa 5. Seendi gootan jechuudha amma. Achi booda galmaa of jedha kunoo. Kunniin tajaajila Asham Teeleeti. Galmaa of qabxii dabarsuuf, qabxii jijjiiruuf, sadarkaa maamilummaa fi qabxii jijjiiruuf haftee qabdan baruuf maal jedha. Kun namoota galmaanii akkaawuntii qabaniif isin akkaawuntii waan hin qabneef galmaa of ka jedhu lakkoofsa tokko irratti kilik gootanii banattu jechuudha. Ammallee seendii kana tuqxanii kunoo haala gaaliin galmooftaniitu jedha amma. Kanaaf erga galmaa'ee booda mee waan as keessa jiru wajjin ilaallaan irra deebi'ee seenuudhaan jechuudha. Asham Teelee keessa seeneeti waan jiru wajjin ilaalla jecha. Kanaafuu lakkoofsa 5 irra jira teeleeni Asham Teeleen jechaadha. Kanaaf amma kaamee wajjin ilaalla. Qabxii jijjiiruuf jedha galmaa'uuf, qabxii dabarsuuf, qabxii jijjiiruuf sadarkaa maamilummaa haftee qabdan jedha. Kanaafuu lakkoofsa 5 mee hafteen nuti qabnu haa ilaalu. Hafteen ani qabu normaali amma galmaa'ee haftee homaatu hin qabu. Lakkoofsa 5 kilik godhee bana jechuudha. Kabajamoo maamila keenyaa kuufama Asham Teelee qabdan keessa sagalee duwwaa, daqiiqaa duwwaa, intarneeta duwwaa, meegaabaayitii duwwaa, hundi isaa fileeksii duwwaa jedha galatoomaadha. Kanaafuu amma asirratti wanni guddaan isinitti himu maalinni Asham Teeleen akkamitti qabxii nuuf kenna kan jedhu isin hima. Asham Teeleen qarshii tokkoon qabxii tokko isiniif kenna. Qabxii tokko kenna jechuudha namoota Asham Teelee akkaawuntii qabaniif qarshii tokkoon qabxii tokko kenna. Qabxiin tokko immoo 0.02 saantiima of keessaa qaba. Yoo jijjiiruu barbaadan gara saantimaatiitti jechuudha. Fakkeenyaaf namni qarshii 1000 qabu guyyaa nama 25tu guutu jira. Kanaafuu qabxii 25 qaba. Ji'atti qarshii meeqa qarshii gara 700 800 qabaata jechuudha. Kanaafuu qabxii 800 qaba. Qabxii 800 san gara saantimaatti yookiin gara mallaqaatti jijjiirata. Mallaqa san immoo gara sagaleetti jijjiirachuu danda'a. Gara intarneetaatti jijjiirachuu danda'a jechuudha. Yoo barbaade immoo teelee deemee jechuudha qarshii guddaa yoo ta'eef qaafoo bilbilaa fudhachuu danda'a, koompitara fudhachuu danda'a, PC fudhachuu, laaptooppii waan akkasii namoonni fudhatan jiru jechuudha. Isaan qabu baalaansiin dura guute tokkoyyuu faayidaa naaf hin qabu. Kan faayidaa naaf qabu hanga nama Asham Teelee banadhe kana jechuu qabxiin kanaa lakkaa'amu. Kanaaf kaamma waan hunda xumurtanii jirtan jechuudha. Qabxiin isiniif lakkaa qabxii keessan namaaf dabarsuu dandeessanii, namarraa dabarfachuu dandeessanii. Kanaaf kun as keessa wanni jiru amma waan baay'eedha. Galmaa'uuf jennee qabxii dabarsuun jira laala. Qabxii jijjiiruu dandeenya. Qabxii jijjiiruun kun gara sagalee, gara intarneetaa, gara fileeksii, gara maalitti jijjiiruu dandeenya. Sadarkaa maamilummaa keessanii beekuu dandeessanii haftee qabdan asitti beektanii. Barnoonni kiyya kanarraa kan fakkaata. Horaa bulaa deebinaa. Wanni isiniif hin galle yoo jiraate koomentii naaf barreessaa. Teelegiraamni kiyya, feesbuukni kiyya, imeeliin kiyya, adreesiin kiyya guutuun description boxii keessa jira jechuudha. Karaa isin argachuu dandeessanii. Horaa bulaa deebinaa baay'ee isin jaalladha galatoomaa.